Why TB Joshua? Documentary sana laltetta. BBC bir Waldaa Kiristiyaanaatiif isin hojjenne, Waldaa Kiristiyaanaa irratti isin hojjenne. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaa waldaa kiristiyaanaatiin namoonni hin gowwoomfamaa oolu. Seexaana teessanii leenjisuu kan danda'an tajaajiltoonni akka jiran beektaa biyya kana. Yeroo ammaa kana biyya lafaa kanarra maqaa isaatiin namoonni gowwoomsan heddummatan. Maal cuunfaa jettan cuunfaa iyyuu cufa. Jooyi ciroo. Namoota baay'eedhaaf nama guddaadha. Eenyufaaf? Namoota isa hordofan. Namoota macaafa qulqulluun beeknee fi hafuura waaqayyoo of keessaa hin qabneef nama guddaa. Namni baay'een dinqisiifatan yaada irratti kennanii. Wayyaa Rabbi. Aboo nuti beeknaa bar mana hidhaa dhuunfaa qabanii, gaardii dhuunfaa qabanii biyyattiin harka duriyyee warra raajiilee sobduudha akka jirtu ni beektuun. Waaqayyootu saaxilee, waaqayyootu salphise jennee dubbachuu dandeenya. Ogguu isaan sagantaan bakka tokko dhaqan poolisii 200 ajjaba. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin seexaneeffachaa ture miidiyaa isaa irratti. Yesuus kam? Abdusalaam maaliif hin fuudhu jedhu. Yesuus amantaa kanaaf yaana filadhu jetti. Kan waaqayyo qopheessee fidee sii kenna. Intalli siin jaalladhee yoo jiraatte dhuftu.